Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad har'a daawwannaa hojiitiif Jibuutii galanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isinin biraan geenna. Oduun itti aanu ayyaanni seeraa jedhamuun beekamu kan jijjiirraa bara haaraa guyyaarraa sablammii halaabatiin kabajamaa jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabna. Oduun itti aanu godina Harargee baha aanaa cinaaqsanitti guyyaa kaleerraa jalqabee hanga har'aatti lolli guddaan deemaa kan jiruu fi lolli deemaa jirus lubbuu namoota nagaa hedduu kan galaafate ta'uu odeeffannoon nu ga'ee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isiniin geenna. Doolmaa Oromiyaatti lolli guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira waraana bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Mootummaan gama isaatti milkaa'uu himee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin katu ani bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajjin turuudhaan itti bohara isiniin jennee jirra. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad har'a daawwannaa hojiitiif Jibuutii galanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad yeroo Jibuutii gaanitti pirezidaantiin biyyattii simannaa taasisaniifii jiru. Simannaa taasisaniifis miidiyaa hawaasaa irratti gadi dhiisuun beeksisanii jiru. Kana boodas muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'eel Umar Geelee dhimmoota garaagaraa irratti marii gaggeessuun isaanillee dhagahamee jira. Ajandaalee marii isaanii akka ta'e keessaa tokko dhimma ji'oopolitiksii yoo ta'u kanaan wal qabate haala nageenya naannawa kanaatti fi gaafa Afrikaa tasgabbeessuu irratti marii bal'aa gaggeessan jedhamee jira. Akkasumas hariiroo dinagdee biyyoota lamaanii irratti xiyyeeffatuudhaan mari'atan ta'ulleen himamee jira. Marii isaaniitiin booda muummichi ministeera Itoophiyaa bakkoota garaagaraa yookaan iddoolee adda addaa daawwii kan taasisan ta'ulleen gabaafamee jira. Bakkoota daawwannaatti gaggeessan keessaa tokko buufata doonii Dooraalee Jibuutii akka ta'es maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oduun itti aanu ayyaanni jijjiirraa bara haaraa kan seeraa jedhamuun beekamu kan sablammii halaabaa kabajamaa jira. Itoophiyaa keessatti sabaa fi sablammoota hedduutu jira. Yoo xiqqaate saba 80 oltu jira. Sabaa fi sablammoonni kunneen aadaa, afaan, lakkoofsa bara haaraa kan mataa isaanii kan ta'e kan qaban hedduudha. Sablammiin alaabaas lakkoofsa bara yookaan waggaa kan mataa isaa qaba. Innis seeraa jedhamuun kan beekamudha. Iraanis sirna jijjiirraa yookaan lakkaawwii bara haaraatti haaluma kanaan sablammiin alaabaa sirna jijjiirraa bara haaraa seeraa jedhamu kana har'as sirna ho'an kabajaa jira. Sirna kabaja jijjiirraa bara haaraa seeraa jedhamuun beekamu kan sablammii alaabaa kanarrattis keessummoonni garaagaraatii fi aangaa'onni mootummaa federaalaatii fi akkasumas naannolee garaagaraa irratti hirmaatuun gabaafamee jira. Sirni seeraa kunis kan kabajamu umura ji'a muddee fi jalqabbii ji'a amajjiitti lakkoofsa bara aadaa yookaan immoo kaalaandarii sabichaa irratti hundaa'uudhaan kabajama jedhamee jira. Ayyaana kana sababeeffachuun guyyaa har'aa hojiileen garaagaraa hojjetamuulleen gabaafamee jira. Haaluma kanaan kabaja ayyaanichaa sababeeffachuudhaan gamoon bulchiinsa godina alaabaa birrii miliyoona 461 oliin ijaarame eebbifame jedhamee jira. Akkasumas istaadiyeemiin alaabaa marsaa duraa birrii miliyoona 600 fi miliyoona 23 oliin ijaarame eebbifamee jira. Walumaa galatti ayyaanicha sababeeffachuun piroojeektii lamaan dabalatee piroojeektoonni biroollee kan baasii birrii biliyoona 1.1 ijaaraman eebbifaman jedhamee jira. Oduun itti aanu gumiin gadaa humbannaa bareentoo magaalaa Hararitti gaggeeffamee jira. Yaa'iin gadaa humbannaa bareentoo mata duree gadaan eenyummaa Oromoo walqixxummaa nagaa fi haqa jedhuun magaalaa Hararitti gaggeeffameera. Gumii gadaa humbannaa bareentoo kan magaalaa Hararitti gaggeeffame kana irratti abbootiin gadaa humbannaa, abbootiin gadaa afran qal'oo fi akkasumas abbootiin gadaa ituu akkasumas hawaasni bal'aan irratti hirmaatanii jiru. Kora humbannaa bareentoo kana irratti abbaan gadaa humbannaa bareentoo gugsaa ibsa haasaa taasisan sirni gadaa Oromoo sirna ittiin bulmaata dhalli namaa hundi walqixa ittiin hoogganamu jechuudhaan ibsee jira. Dabaluunis nageenyi nama hundaaf barbaachisaadha. Waa hundaaf barbaachisaadha. Xiyyeeffannaan kennamuufii qaba jechuudhaan yaada isaa dabarsee jira. Itti dabaluunis gadaan misooma, tokkummaa, obbolummaa fi akkasumas jaalala akka ta'e abbaan gadaa gugsaa ibsaa dubbatanii jiru. Kabaja sirna gadaa kana irratti qaamolee mootummallee kan irratti argaman yoo ta'u
Qaamota irratti argaman keessaa itti aanaa itti gaafatamaa biiroo aadaa hambaa fi turizimii naannoo Oromiyaa obbo Naasir Ahmad akkasumas hooggantuu biiroo aadaa fi turizimii godina Harargee Bahaa aadde Sa'aadaa Abdurrahmaan kabaja sirnichaa irratti argamuudhaan haasaa taasisaniin inni gadaa kun akka cimee itti fufuu fi akkasumas dagaagu dhaamanii jiru. Oduun itti aanu godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsanitti guyyaa kaleessa humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuudhaan lola jalqabe hagaarraa itti fufuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun gabaafamee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 10/2026 humni addaa naannoo Somaalee humna guddaa fi meeshaalee gurguddaa hidhatuudhaan daangaa Oromiyaa ce'ee aanaa Cinaaqsan araddaa Tamamaa irratti haleellaa qonnaan bultootaa fi jiraattota irratti raawwatee lubbuu namoota hedduu galaafatu odeeffannoon maddeen garaagaraa ifoomsanii jiru. Humni addaa naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsee seenuun humna guddaa fi meeshaalee guddaa gargaaramuun qonnaan bultoota irratti haleellaa raawwatee lubbuu namoota hedduu galaafatee jira. Haleellaa hanga har'aa itti fufee jiruun lubbuun namoota 10 kan darbee fi namoonni 2 madaa'u maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Haleellaa namoota nagaa irratti kaleessarraa jalqabuun raawwatan kana itti fufsiisuun har'as barraaqan uummata irratti haleellaa raawwataniin lubbuu namoota hedduu galaafatuun cinattis manniin uummataa hedduu gubuudhaan barbadeessuu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Aangaa'onni naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa kana dura lola bal'aa uummata irratti daangaa ce'uudhaan raawwatamaa ture. Haguuguun waldhabbii bishaaniitii fi margaati yookaan dheedati jechuudhaan kan dubbatanii turan yoo ta'u, inni isaanii kun hawaasa biratti qeeqa guddaa kaasee ture. Har'as haleellaan bal'aan uummata irratti yeroo raawwatamaa jirutti bal'aa daangaa ce'ee uummata irratti baname kana dhaabsisuu fi akkasumas lubbuu namaa badu qabeenya manca'aa jiru baraaruudhaaf gama mootummaatti wanti taasifame hin jiru jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Lolli meeshaalee gurguddaa fi humna guddaa deeggaramuun hawaasa bal'aa irratti yookaan jiraattota harka qullaa jiran irratti baname kun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jira waan ta'eef mootummaan miidhaa dhaqqabu kana lubbuu namaa badaa jiru mana gubatanii fi qabeenya saamamaa jiruu fi manca'aa jiru baraaruu akka qabu waamicha taasisanii jiru. Walumaa galatti mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Oromiyaa kabachiisuu qaba. Akkasumas lola irra deddeebi'uun daangaa ce'uun uummata irratti yookaan namoota nagaa irratti raawwatamu kana waaraadhaan dhaabsisuu qaba jechuudhaan uummanni waamicha taasisee jira. Mootummaanis dirmannaa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan badii uummata irratti dhaqqabaa jiru kana waaratti dhaabsisuu akka qabus uummata baraaruu qaba jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Mootummaan gama isaatti maqaa ooppereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasee jira. Guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf erga bobbaasee bubbulee jira. Torbaan lama dura immoo ooppereeshinii bal'aa naannoo Oromiyaatti gaggeessaa jiruun waraana bilisummaa Oromoo guutumaan guutuutti dadhabsiisuun sadarkaa mootummaa hin yaachifne irraan dhaqqabsiifnee jirra. Haleellaa irratti raawwanne hedduu barbadeessine kanneen haleellarraa hafte muraasni immoo lubbuu ofii baafachuuf bosona keessa asii fi achi badaa jiru jechuudhaan beeksisee ture. Dubbiin garuu akkas hin taane. Ibsa kana booda waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti haala adda ta'een haleellaa guutuu Oromiyaa keessatti humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun ganna haaraa seeni. Jalqaba ganna haaraatirraa kaasee hanga har'aatti haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateenis injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwataa jiruun fi injifannoo argataa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo akka hin badin argisiise jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo dubbatee jira. Bakkoota hedduutti humna guddaa bobbaasuun waraana mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu kan beeksise yoo ta'u, akka fakkeenyaatti torban darbe Shawaa Bahaa aanaa Fantaalletti daandii guddicha Itiyoo Jibuutii to'atuudhaaf haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa ture lola guddaa gaggeessaa turuu beeksisee jira. Lola guddaa aanaa Fantaalletti ture kana irratti mootummaan humna qilleensallee deeggaramuun helikoophtarallee deeggaramuun waraana bilisummaa Oromoo irratti haleellaa raawwataa kan ture yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa qilleensarraan irratti raawwatamuufis osoo hin jilbiiffatin humna lafaa kan mootummaa irratti haleellaa raawwateen humna guddaa mootummaan bobbaase guutumaan guutuutti hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Kun immoo waraanni bilisummaa Oromoo akka hin bittinnaa'inii fi yoomillee yoo ta'e kan hin bittinnoofne fi kan hin banne ta'u waan mirkaneessuu fi waan mirkaneessa jedhee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo humna guddaa kanarratti raawwatee fi injifannoo argate kana miidiyaaleen Habashaa hedduun mata duree godhatuudhaan gabaasaa turanii jiru. Akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo har'as haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen bakkoota garaagaraatti injifannoo argatuu beeksisee jira.
Giddugala Oromiyaa lixa shaggarii fi akkasumas lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen guyyaa har'aa injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa kan humna namaatiif kan meeshaa mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Mootummaan gama isaatti opereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennataa jiran jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaafis deebii kennee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo akka jedhetu woboon hojiitti jira. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo harka kennate hin jiru. Kan harka kennate kama isaan bobbaasantu deebi'ee isaanitti gale jechuudhaan dubbatee jira. Awustiraaliyaatti balaa ibiddaa dhaqqabeen lubbuun namaa yoo galaafatamu gamoowwan 300 ta'an barbadeessa jedhamee jira. Balaan ibiddaa kun kan mudate bosona kibba baha Awustiraaliyaatti yoo ta'u babal'achuudhaan gamoowwan 300 ta'anis barbadeessuun gabaafamee jira. Gamoowwan balaa ibiddaatiin barbadaa'an kanneen keessaa hedduun manneen jireenyaatti jedhamee jira. Balaan ibiddaa kun lubbuu nama tokkollee galaafatuun himamee jira. Balaan ibiddaa kun guyyoota hedduuf kutaalee kibba baha Awustiraaliyaa keessatti babal'achuudhaan wayita ammaa sadarkaa gamoowwan 100 lakkaa'aman barbadeessuu irra gahe jedhamee jira. Keessattuu bulchiinsa akka Viiktooriyaa fi Weels naa'ee jedhamanitti miidhaa guddaa dhaqqabsiisa jedhamee jira. Lafa dachaa bal'ina magaalaa Landan ta'u irratti gubiinsa dhaqqabsiisa jedhamee jira. Hektaaratti immoo lafti balaan ibiddaa kun miidhaa irratti dhaqqabsiise hektaara 350,000 jechuudha. Balaa ibiddaa dhaqqabe kanaan wal qabsiisee bulchiinsi Viiktooriyaa labsii yeroo muddamaa labsee jira. Balaa ibiddaa dhaqqabe kanas to'atuudhaaf hojjettoota balaa ibiddaa 10,000 lakkaa'amanii fi akkasumas xayyaarota ibidda dhaamsan 70 ta'an ramadamanii jiru jedhamee jira. Haalli qilleensaa amma jiru ho'aa waan ta'eef ibidda kana dhaamsuuf torbaanota fudhatuu danda'a jedhamee jira yookaan to'atuudhaaf yeroo dheeraa fudhatuu akka danda'u gabaafamee jira. Iddoon itti aanu Iraanitti hiriirri mormii qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee akka guutuu biyyattiitti ka'ee ture itti fufee jira. Torbaan lamaan dabran kana Iraan hiriira mormiitiin raafamaa kan turte yoo ta'u yeroo ammaa kanatti hiriirri mormii gara fincilatti ce'uudhaan mootummaan tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufuun dhagahamee jira. Walitti bu'iinsa mormitootaa fi akkasumas humnoota nageenyaa gidduutti uumameen lubbuun namoota hedduullee baduun dhagahamee jira. Hospitaalonni Iraan hedduun namoota madaa'anii fi akkasumas lubbuun dabreen hedduun kan guutaman jedhamee jira. Gara biraatiin immoo odeeffannoo guutuu biyyattii keessatti wanta deemaa jiru wal qabatee argatuun rakkoo akka ta'e maddeen odeeffannoo garaagaraa himaa jiru. Sababni isaas neetwoorkiin cituudhaan odeeffannoo argatuun rakkisaa akka ta'u taasisee jira. Gama biraatiin immoo miidiyaaleen yookaan immoo gaazexeessitoonni biyya alaa irraa Iraan seenanii gabaasuun yookaan immoo odeeffannoo dabarsuu akka hin dandeenye taasifaman jedhamee jira. Mootummaan Iraan tarkaanfii humnaa warra mormii gaggeessuu irratti kan fudhatu yoo ta'e Ameerikaan anilleen haleellaa ni raawwadha jettee jirti. Ameerikaan haleellaa ni raawwatte yoo ta'u taate Iraanis anis deebii kennuudhaaf qophiidha jettee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga deebinee wal agarrutti nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.